hola arara holi chalaratni fanno tolwe nama kambite digani kandu e hafe dalo taradu eli lafa gute agartu holota utuni gadu dachena buramte kanam ni birata jiratu furmanna life kalubum birmadu malatu ayo nangome utu gubbe dalo taradu lafa gute agartu holota utuni gadu dachena buramte kanam ni birata jiratu furmanna life kalubum birmadu malatu hola arara holi chararatni fanno tolbe nama kambite digani kandu e hafe kandu e kaen dorgomu karanjurenya yesusi male nargamu hola arara holi chalaratni fanno tolwe nama kambite digani kandu e hafe kandu e kaen dorgomo karanjirenya yesusi male nargamu kandu e hafe kandu e kaen dorgomu karanjrenya yesusi male nargamu jirata wakarra gabu'e jireenya argata namni saduqabu isatti kan nyaatu himbeela'u isatti kan dhugusi hinneebutu inni buddeen jirata wakarra gabu'e jireenya argata namni saduqabu isatti kan nyaatu himbeela'u isatti kan dhugusi hinneebutu hola arara holi chararatni fanno tolbe nama kambite digani kandu e hafe kandu e kaen dorgomu karanjurenya yesusi male nargamu hola arara holi chalaratni
tolubee nama kan bitee dhiiganii kan du'ee hafee kan du'ee ka'een dorgomoo karaan jireenyaa Yesuusin malee argamu. Kan du'ee hafee kan du'ee ka'een dorgomu karaan jireenyaa Yesuusin malee argamu. Miti habaluufi karaaniif dhugaanii jireenyatti geessu eeyyeessa duwwaadha mootiin bara baraa kan hin jijjiiramne inni isaa dhugaadha. Karaaniif dhugaanii jireenyatti geessu eeyyeessa duwwaadha mootiin bara baraa kan hin jijjiiramne inni isaa dhugaadha. Yesus Waaqayyoodha, Yesus karaadha, Yesus dhugaadha, Yesus jireenyaa, Yesus boqonnaa, inni iddoo jireenyaa, inni mana galgalaati, iddoo baqaa keenyaa.